godhe wayinju. Biyya kanatti fakkeenyaaf gatii ishinii Nasrii arrabsaa turtee fi Kiyyaa arrabsaa turtee fi jiratu qabsiisee maaloo isinillee voisii wayii waraabdee turte na fakkaatu. No way habibi. Ishii qabsiisuu barbaannaan ukkoo sagaleen si akkatti nurka jira viidiyoon si biyyi kun baay'isawee waan nan tokkoon isinitti himaa jechuudha. Oromoon biyya kana keessa jirtan fakkeenyaaf naannoo Shaarjaa fa'aa warra jirtan. Betalee naannoo Shaarjaa fa'aa warri jirtan jechuudha. Yeroo darbee hin yaadattu yoo ta'eef namtittiin amaarri tokko jechuudha. Namtittiin amaarri tokko gurbaa mucaa islaamaa tokko biyyarraa fidattee mana nyaataa keessatti qacarattee jechuudha. Isin galee mana nyaataa keessatti qacarattee osoo hojjechiifattu Raamadaan ni ga'e. Raamadaan ni ga'e jennaan hin salaattuu hin soomtu jedhe hojii hojjechiisiifachuudhaaf. Jennaan mucaan nan salaataa nan sooma jedhe. Mucaa qabee eerpoortii buusee biyya buuse. Isinitti himaa jechuudha. Namichi kun ispoonsara mucaa ture. Mucaa kana qabee biyya buuse. Hin galcheen jechuudha. Ispoonsara isaa waan ta'eef jechuudha. Isatti biyyaa fide. Gurbaan tokko achuma cina sana jechuudha. Mana rifeensaa kan hojjetu jira. Mana rifeensaa ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo jechuudha. Ijoolleen Oromoo jechuudha. Ijoolleen keenya waan kana jechuudha. Namni keenya namni kun nama hamtuu akkasiitii mana sana adeemtanii waan nyaatinaa. Obboleessa keenya musliimaa irratti akkas godhee jedhee dubbatee mana sana poost godhee har'a ji'a meeqaaf mana hidhaa jira. Namittiin achumaan viidiyoo sana qabattee bakka seeraa deemte jechuudha. Viidiyoo sana qabattee bakka seeraa deemtee mucaa hiisiftee kun har'a mucaan ji'a meeqa. Wayi sana booda seerri biyya kanaa hidhee kee biyya buusaa wayi immoo wanti itti godhamu hin beekamu jechuudha. Wallahi laazim dhugaan isiniin jedha jechuudha. Nama tokko ilaa nuti Oromoon irra waliif darbaa jiraachaa jirra malee namni fedhe dhufee haadha namaa abbaa namaa fedhu amantaa namaa fedhu sabaan fedhu waan fedhe waan jaallate waan fedhe jedhee gaafa sirratti mammalaa'u jechuudha. Viidiyoo xiqquma si waraabbattee jechuudha. Si galee deemtee nama sana kasastee jennaan boolanni keessaan baane keessa buusuu dandeessa. Wallahi mucaan kun badii tokko hin qabu jechuudha. Kunoo as Shaarjaa jechuudha. Alqaasmiyaadha jechuudha. Namni quba qabdan jiraachuu maltu akkeessa. Maa mucaa hin salaattu jedhee maa mucaadhaan hin soomtu jedheetu sagaleedhuma ta'ee namni keenya mana nyaataa kana deemtanii nyaatan fayyadamina jedhee boosatee mucaan. Isinitti himaa jechuudha. Wallahi waan mucaa sanaa yeroo hunda ajandaa godhadheen dubbadha osoo hin jedhu hinuman dagadha akka tasaa ta'ee wal keessa natti dhufe malee jechuudha. Mucaan irra ji'a meeqa mana hidhaa jira. Sichi ji'a meeqatti murteessan jedhan jaja sana booda wayii biyya bulchuu danda'u. Badii tokko malee jechuudha assabaala. Badii tokko malee bakka hojii namaa suuraa kaasee poosatee irratti viidiyoo dalaguudhaan. Mee eenyuti badii qaba? Eenyu badii qaba? Namtittiin hin salaattu jetteeni hin soomtu jetteeni jechuudha obboleessa keenya sanaan. Kanaafi warroota amma fakkeenyaaf biyya Imaaraatii keessa ta'anii arraba hin taane yookaan jechoota hin taane namatti fayyadamanu goolii galchuun biyya galuun ikkoo bareedduudha hundoom. Biyya kanatti guyyaa sadii wallahi biyya kanatti guyyaa sadii hidhaa biyya kanaa hidhamurraa har'a ilaa poolisiin akkasi qabdeen osoo eerpoortii si geessitee biyya si buustee baay'ee tokko bareedduu ture. Hidhaan biyya kanaa baay'ee tokko ulfaataadha. Akkasitti mucaan kun har'a ji'a meeqaaf hidhamee jira. Gara fuulduraattis hidhamuuf ta'aa jira. Oromoon tokko mucaa kana yaadatee sagalee ta'eef hin jiru. Namni mucaa kanaaf sagalee ta'e hin jiru. Namni mucaan kun eessa jire jedhee gaafate hin jiru. Isinii galee kanaaf warri miidiyaa irratti isin jettanii jecha hin taane fayyadamuudhaan nama xiqqeessitan nama arrabsitan of eeggadhaa. Abbaa fedhe yoo ta'e of eeggadhaa isin hin fayyadu. Garuu kan isii kanaa immoo wanni beekuu qabdan wallahi saabiqaa rabbiiti. Khalas namni waraqaan qabneen qabama ani qabamee ji'a tokko dichee nyaadhee hidhamee hin baane guyyaarraa guyyaatti ijoolleen qabamaa jirti. Kunoo amma fuuldura kootti duuba sanatti jechuudha. Kunoo amma fuuldura kootti duuba sanatti. Konkolaataa lama dhaabanii ijoollee mana suuqiidhaa gadi bu'aa jirtu shaa godhanii fuudhanii ba'an. Jaraafillee maan kurrifattan. Namni waraqaan qabneen qabamu. Hin gala. Akkuma Saawudiiti garaagarummaan qabu. Imaaraatiin wanni namatti toltu guyyuma 15 guyyaa 20 siitee biyya si buufti malee. Kanaafi wanni akkasii wayii hin jiru. Wanni nama qabsiisuu hin jiru. Ishee utuu qabsiisuu barbaanne osoo hiisisuu barbaanne wallahi jechisiin jettee fayyadamaa turte.
keessattuu harmeetiyyaan jechisiin jettee fayyadamaa turte jechisiin harmeetiyyaan jettee fayyadamaa turte wallaahi poolisa gaafannee jechuudha. Poolisa gaafannee CID gaafanneenaan sagalicha torogomsiisnee gaafannaan yoo xiqqaate waggaa 4tti murtaa amma kiroodhaan waggaa tokko dhiifama gochuufii danda'u. Qabsiisteenaan hamma kana darasiitti murteessuu dandeessa jedhame. Seera biyya kanaati habiibi. Seera biyya kanaati siigalee. Malee kiyyaa miti habiibi. Seerri biyya kanaa baay'ee tokko ulfaataadha. Nuti Oromoon irra waliif darbina siigalee. Waan fedhe kiyyaa nama dhufee yoo barbaade ganda nama arrabsee yoo barbaade hayyuu arrabsee yoo barbaade abbaa fedhe irra deeme akka fedhe ta'a. Sana booda waliif dhiibna. Irra walii darbuu san malee namni mucaatti shirraa wayii yaadeen jiru namni mucaa qabsiisee hin jiru mucaan ofumaasiitiif qabamte namni waraqaa hin qabne guyyaa tokko hinuma qabama. Inni waraqaa qabu qabamaa galaa jira. Kun ajmaan duuba sanaa jechuun. Ajmaan duuba sanaatti ijoollee meeqatu waraqaatu qabdu qabamtee galte. Isinii galee. Kanaafi kana sababa hin godhina. Isheen illee gargaarsa yoo barbaadde keleen na qabsiise Nasriin na qabsiise maaltu na qabsiise hin barbaachisu. Bakka harrakkattuudha. Gargaarsa na barbaachisa. Na gargaaraa warri na jaallattan. Warra irra gadi ba'ee akka saree maskaramii dutaa ture. Gargaaruudhaan kalaas gareedhe. Garee hidhanii gargaaruu kalaas. Gargaarsa barbaachisu malee sobdanii mucaa namaa. Nasriin jireenyu masii dagatee erga gaafasiiti. Anumaaf Nasriinu salaamata rabbii waliin jenneen beeknu erga gaafasiiti. Ugaarrosaa qabsiisuudhaaf pirogiraamii qabachuu miti. Wallaahi laatiif salaamata rabbii waliin jenneen beeknu. Ergi guyyaa gaafasi lola jiraatiiti jechuudha. Na yaadadha guyyaa obboleessi koo dhufee na eebbisee ba'ee jira. Salaamata rabbii waliin jenneen beeknu aniif Nasriin. Ugaan ishee qabsiisuudhaaf minaamni jedhamee roozii limmuu jedhanii poolisoonni dhufanii qaban. Si jammar poolisiin maqaa keessin gaafattu biyya keessin gaafattu taal siin jetti jibaawiyaa siin jetti si galee waan nama kalli walli miti isa qabuunu jechuun dhaabbadhu siin jetti haawiyaa kee fidi jetti haawiyaa kee fuutee laaltee hin shakkiti yoo ta'e siistama irra galchitee laaltee yookaan immoo deesti hin qabdu taanaan immoo si fuutee si galchiti malee ate kileedha eena akkil feemasuu naanoo poolisiin illee bakka maqaa ishii beekee feemasii ta'a erebannaa taachuu ayin afaa hinnaffa'u bakka dhiisaa muudii hinnaffaan wuma nama namansiisne kana fudhattanii miidiyaatti ol baatanii yaajuun liqa hin jedhina si galee isinii galee miti kanaafu jennaan dhiisaa waan akkanaa keessaa ba'a namni dantaa mucaa qabsiisuu qabu hin jiru osoo qabsiisuu barbaadame yookaan wanta biraatti yaadame dur isinii galee nama baay'ee jechuudha isii miti isiis namoonni biraas baay'ee jiru jechuudha. Viidiyoo jaraa baay'ee ofirraa qabna. Nama seera qabeessa dabarnuti. Ana abbaa biratti deemee namni tokko na arrabsee jennaan deemee kasasuu naan danda'a. Si galee mirga kooti. Namni wanta na daangessu hin jiru. Garuu nuti Oromoon irra waliif darbuu jaallan. Irra waliif darbuu irraan kan ka'e quufni funyaan nu ba'e isinii galee. Kanaaf namni intala qabsiise hin jiru. Isinis siistama jira hama fakkeenyaa fi siistama akka Oromoon miira keessa galee isiidhaaf waa godhu yoo barbaadde Nasriin na qabsiisee kiyyaan na qabsiisee as fallagam. Si galee wallaahi laazimii hin barbaachisu. Si galee innoo maasitti immoo diddanii wuxxi jettu taanaan asii gaafa gadi buutee viidiyoo baay'ee ofirraa qabna. Kan kaleessa Abbaa Jifaariin jedhamaa ture. Si galee jimma gaafa deemte qoosaan hin jiru Abbaa Jifaarii miti. Abbaa Jifaarii miti nama nagaa tokko tuuttee jiraachuu hin dandeessu jimmaan keessa. Nama nagaa tokko jechuudha. Nama Abbaa Jifaariin gad deebisee jechoota ilma namaa taraa namaatiin hin jedhamne jedhaa ture desiin. Si galee warri gaafas akka saree duchiisaa turtan gobas jedhi itti muddi itti jaallash giiftii faatti darbataa turtan. Weenat gurbaan isiin shaantuun afaansii sijaaraan irratti tortorse tokko kan Jarmanii immoo eessa jirtu sun. Si galee eessa jirta bira dhaabbadhu sa'aatii kan. Si galee gaafas ilaalcha ati barbaaddu nama ati jibbitu waan isiin arrabsituuf deeggaraa sappoortu godhaa giiftii kennaafii turte miti. Har'as bira dhaabbadhu. Si galee namni sharrii akkasii qabu hin jiru. Wallahi Nasriin illee nama akkasiitii miti. Ani immoo yoo ta'es jammar har'aa miti
Gaafasiin haadhati yagadee biste akka beeku gootee arrabsitu ture. Kana irratti waa gochuu danda'us waa godhus sila asfallegam. Si galee. Kun abar kuufaan ijoolleedhuma miidiyaa kanarraa afaan bal'attu laalame. Ijoolleedhuma miidiyaa kanarraa naqabaa nagadhiisaa jettu laalame. Wallaahi yeroo muraasa booda dhaba mataati. Ekeleen sun namni jara yaadatullee hin jiru. Dhaba mataati miidiyaarraa. Baalagoota warra haadha namaa xiqqeessitee abbaa namaa xiqqeessitee ulamaa hin kabaju. Gootan kabaju. Hayyuudhaaf kabajan qabne. Bakka namni xinnaatu hunda hin dhabamne. Ilmi namaa yoo arrabsamaa jiraate bakka ilmi namaa arrabsamu hunda hin dhabamtu. Bakka naannoo wayii arrabsamu hunda hin dhabamtu. Bakka gandi wayii arrabsamu hunda hin dhabamtu. Bakka namni nagaa wayii namni Oromoof waa godhe namni kabajamaa wayii itti xinnaatu hundatti waliin xinneessuu keessa darajaa tokkoffaadhaan kan dhaabatu talagan. Warri biraallee barumsa isinii ta'a irraa baradhaa. Warri babbaalagoonni baay'ee jirtu jechuudha. Isinii galee hojii dhabdummaan akkas nama godha. Garuu waan baay'ee tafalaasaftanii miidiyaa kanarratti fataa jechuu dandeessu. Nama arrabsuudhaanii miti. Kunoo ijoolleen baay'ee jiru. Geemii taphatu, waan adda addaa hojjetu, maallaqatti argatu, beekumsatti argatu. Sanatti jijjiiraate. Sooshaal miidiyaa isin harka jiru kana. Kanarra gaafa biyya buute birrii kaardii ittiin guuttattu qabdu dakkan dakka dhaba mataati jechuudha sii galee. Dhaba mataati. Gayaan kooti. Kanaafi waan hin taane jecha hin taane hin fayyadamina. Kashlabbeen jechuudha. Nasriin dhufe. Ante nama ajaa'iba bar dhugaa rabbii Nasriin. Baay'ee tokko nama ajaa'iba bar. Amma laa jechuudha. Ilmaan Tigree warri achitti firoonni isii warra achitti ishee waliin firooma qabdan jechuudha. Maqaa Jimmaatu kattee warri suuraa namaa gadi gara gaggalchitu dhaabbadhaa. Dhaabbadhaa isinis kun akkuma isii biyya buutu. Isheen ilaa amma yoo nama dheedhaa keessa ciiftee jechuudha. Viidiyoo waggaa guutuu Jimmaan arrabsaa turte. Viidiyoo waggaa guutuu kiyya arrabsaa turte jechuudha. Ilaa hirriba sii raffisaan jiru laa akkana sii keessa zooraa yoon si galee. Mikniyaatum aqam allan. Aqimii qabna sirriitti. Si galee. Sirriitti aqimii qabna jechuudha. Seeraanis ta'ee gara biraatiinis ta'e hin buuta biyya abbaa fedhe yoo taate. Namni nama xiqqeessitu hin buuta. Alagaadhaaf sin kenninu. Wallaahi alagaadhaaf hin kenninu nama. Si galee. Alagaadhaaf waliin kenninu dabarsinee. Das yemmiloo ummanni Dubaayii kana keessa jiru dhugaa rabbiin isinitti hima jechuudha. Ummanni Dubaayii kana keessa jiru haga fedhe gandaa wala jibbu. Haga fedhe walitti haayinaaf. Haga fedhe jiruu walii balleessuuf xiratii haa godhu. Garuu alagaadhaaf dabarsee waliin kennu ummanni Dubaayii keessa jiru. Isinitti himaan dhugaa jirtu jechuudha. Alagaadhaaf dabarsee seera biyya kanaatiif yookaan arabaaf dabarsee waliin kennu ijoolleen keenya. Ka Arsii jedhii, ka Jimmaa jedhii, ka Baalee, ka Hargee, ka Wallaggaa, kan feete jedhe alagaadhaaf dabarsee waliin kennu. Garuu nama rabbiin hin sodaanne, nama hin sodaanne, nama ulamaa hin sodaanne, nama ustaaza hin sodaanne, nama dhiisii hin dhageenye, nama quraanni rabbii itti qaraamee itti hin galle, nama daawaan itti godhamee itti hin galle. Indee ani wallaahi fakkeenyaaf maal dura baalagoota kanaa miidiyaa fayyadamaa turre bara. Ani wallaahi gaafan bakka waluma ta'e miira keessa galee nama arrabsaa jiru jechuun jecha hin taane fayyadamaa jiru. Akka tasaa wayii namni qaamaan beeku wayii haa xiqqaatu haa guddatu. Namni waliin nyaanne wayii yookaan namni naannoo kootii wayii gaafa dhufee laayivii sanarratti injooy jedhee seenee jooyinii godhee seenee nan rifadha bakka. Dhiisi ustaazota dhiisi sodaa isa kan rabbii yookaan immoo isa kan nama guddaa jechuudha. Namni fadha bakka. Maa ijoollee shamarranii ijoollee safara kootii nama na beeku maan ta'een namni fadha. Kuni mufii tokko kan hin qabne jechuudha. Uzubillah kun giligiliidha bar wanta akkanaa miidiyaarraa dhabamuun hammamee isin maali siitiif iyyee maali warri kaani itti dhiisaa jarri alaabaa keessan qabachuunii fi marroo akkasitti gochuun oromummaa isa dhugaa isinitti fakkaatu qabsaa'oftuu isa dhugaa isinitti fakkaatu hin dogoggorinaa akkasiin himiti oromummaan itti beekna waan oromummaas. Ashi
alaabaa dabbaadhaan maramee rafamu sana alaabaa ittiin intini jedhamu sana bakka itti baanu hin beekna ture. Akkamitti akka baatamaa ture hin beekna isinii galee. Kanaafi warri Oromummaan yaani namni ta'e wa'ii amma gareedhaan wal qoodee beektaa Oromoo miidiyaarraa kun namni ta'e wa'ii dhufee alaabaa adda bilisummaa Oromoo kana baatee suuraa maroo kana qabatee maroo jedhee namni sun waan fedhe haa ta'u bakka qabsaasa dhugaadha namni sun. Si galee isha wadaminaa maaloo isha wadaminaa dhalli guddifachaadhaan Oromiyaatti seente isin shawwadin numati isiniif fooni numati isiniif dhiiga isinii galee ilaalcha siyaasaa haga fedhe garaagarummaa yoo qabaatte numati isiniif wayi. Si galee alaabaa warroonni sobduun akkasitti baattee ittiin isin shawwaddu nuti onnee kana keessaa qabna. Si galee onnee kana keessaa. Si galee kanaafi dhalattoota Oromiyaa keessatti dhalataniin hin shawwadaminaa. Ana isa yaadaan siin garaagarummaa qabu siif wayya. Gadhee kan akka atalaa fi ashambaalloon abbaa argee dhuftee suuraa namoota isin jaallattanii yookaan qabsoota isin barbaaddanii akkatti qabattee isin shawwaddurra nuuni isa garaagarummaa wayii qabu wayii. Mikniyaatum hidda malee xannachin niigu. Si galee akkasii galatoomaa lamaaninyaan nuti ammas ta'u intalas hin qabsiifne intala kan qabe shoorxaadha. Bichaa waan baay'ee jiru yoo diddanii anaaf Nasrii ajandaa godhatanii tufuftan wallahi laazim fuudhan isinii dhufa waan baay'ee sana. የአዱንያ ትዳር ጓደኞች ለጀነት ሆንን እግረኞች የውዱ ጎጆ እመቤቴ የልጆች